الدنيا إجاب قرآن هذا شيء ما زيد فكاتي سموه وأنا زيد لكم كبا ورقم لي كلام ما تشوفي أسيج الكبا وكبا هذا ما صار كذا أنا هو أسيسي kamu perlu berani 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 asis berani mantap itu mau curang Nanti bergombian lagi tu mana ini cuma mana agar sisa ani berbalik akan berbalik di nama agar sisa ani nobeli batas ani sedang kau ani nama beri itu di mana lagi ada masa fincan ke video te zipi ke tunde fatini dia kita mau afan ke bantu tu berarti kau bila after berbalik kan tu mantap ni rampan ni kesa ila aku nak kana dibacu kau engkau tu asiste si gorunda fulan orang tes tu no bokodan Daawat keenya kopi dorgaa keenya keessatti kunoo modeelista kusinii qabadhe dhiyaanneerra dorgaa kanatti kan hirmaatu dargaggeessa beekamaa Yaadii Yaadii amma kana waamini Yaadii mana yuuf kaate akkuma elegoo kiriiko innoo ishee gadi jedhu Corona. Sing duduk komsi saya. Kayaknya mati dulu komsi saya. Nenge wada nana agarsiisa namoonni wada dorgommii kana namoonni waaqayyo namoonni dorgommii kana asuma gaa'u hin eegama toletti kopi taalentii Yaadii lama kan kee yaadii moo yaaddaadha yaadii baay'ee gaarii agarsiisni kee nama kolfisiisaan jedhe asin bomboorsisu baay'ee gaarii ani kanan jedhu nu duratti agarsiisa akkasii agarsiisuuf kophee gatiinsaa hamma kana qaalii guddaa birrii hamma kanatti baastee bituun sin barbaachisu guyyaa biraaf kaa'achuu qabda. Garuu immoo wanti na dhibe isa akka kee kana dhandhasaa wal caalchisu utuu hoogganaa tokko goone iddoo tokkoof qamadii fi garbuu ekspoortii gochisiisee iddoo kaaniif immoo daakuu galata. ispoortii Ekspoortii bakkee baasuu jechuudha. Isa siin galu joon jaalate siin kee. Ani kanan jedhu kanuma dhaan boonaa waan jedhu yoo qabaate itti aadaman. Tole, aku yaadin akkatti ilaalee beeku malee ati waan uumamaan lu warra bu'uu itti fakkaata. Ageessita? jira Ammaaf? jira nama raga. Tole, ammaaf mana maragamu qabnu waan ta'eef gaafa mangistii nuuf kennu si waamannee nu maraga.
Wayyu ammaaf garuu darbuudhaaf iyyuu yeroo si barbaachisa. Anti deema. Gara iddoo dhuftee deebi'uu dandeessaa jechuudha dhaabattee ija keessa nuun ilaale. Ani gara jedhu booda dubbata. Kottu mee eessatti fiidde akkasa gaarii hojjetee godhattachi fiidde kottu dhaabatachi. Dhaabatu iddoo sana. Tole. Narraa waa ajaa'iba. Mee namni itti aanu seeni mee? Seenaa sida agarsiisaaf kan seenaa maaliif akka kana dheedaa fakkaatan ani yaadaan see qabu gaarii baay'ee gaariidha. Garuu kopheen kee kun akka kanatti dandeesseetti hin baay'ee waan nama waraanuuf ka'e fakkaata eeboo sana nama waraanu beektutti isa natti fakkaata naannoo ka'e ammanas ol kaastee uffachuun hin barbaachisu. Harka keessa immoo akka kana facaasee ija nama tumachuu gadi dandeessu. Boqoo keessa immoo akkas waaqa keessa ol ilaaluun si barbaachisu ishee. Kanaafiyyuu ani yaadan qabu kanumadha laafuus waan dhufte natti fakkaata. Iddoo si raffifnu hin qabu jedhee eeboonaa yaadatte nu bada. Tole mee ani kana jedhu har'a guyyaa biraatu dhaye. Moo waasa fiigisanii maraachuu sin xiqqaateen naannoo jenii nu maraachuu dhuftani. Ani akka yaada kootti waan isin dabaluu qabu. Ammaa fi yaada erga laallee booddee akkasii ilaalle. Mee tokko jabaataati. Ashi argame maala kana ma waan gaarii hojjetee suuqatti dachaadhaan jechuudha. Wanta addana dhaabadhaa. Yaada ittiin jettu qabdaa akka jettu. Kan yaada kootti. Isarraa ishee kana wayya too xinnoo ishee biraatii wayyicha kuteen ta'ee moo nama tokko bareeddi jedhee yaada. Maaliif haalli uffannaa ishee illee haalli dhaabbii ishee illee bareeda. Kanaafuu yeruma keessan kaa'uudhaan osoo ishee dabartee gaarii adabatu gaarii adabatte adabatu ishee darbaa eeyyee inni nuti agarsiisa kana kan dorgomuu dhufneef baasii guddaa baafne biyya biraadhaatii gara magaalaa kanaa dhufne ammana ani beeksisi beeraa dorgomii ni injifattaa jennaan hin dhufe baasii amma kana baasii malee ani akka isin jettanii safuu fi aadaa keenya gatee qullaa deemuu wallaalee mini. Yommuu isa dhiisaa immoo qullaa deemaa jettan immoo kun nuuf saalfiidha. Safuu kan keessan kana safuu. Maal jedhamu? Kanaaf darbita akka darbitan itti of yaaddan. Kamus barbaadu. Ani akkan jedhutti akka addunyaattuu darbitaniitu. Rafuu dhuftan mitiire. Rafaa kottaa rafaan jedhe rafaa darbaati rafaa darbitaniitu.